isaati baaseen kan nu beeka yoo gibira nurraa fuudhe malee kanaafuu bileen kee gaddaaba dhugaa rabbi wallaa gaddaaba jabiyyiin gibiraaf saamichi tokko kulle amma dhugaa yoo dubbanne amma akka dhugatti isiniin kun gartee bakka gurguddaa qabdan meebii kulle inni koostii yookaanu nama hedduu tokko jala jira akhi wasuma koosaa isiitiin beekamte amma nama hedduu tokko dhaggeeffate amma biyya teenya san yoo ni gartee duraan namuutis ni beeka abiyyi taaskii kafalaa yoo jette taaskii tana namni dalagatu malee hin kafalu kullee teenya baajaajummaan dalagamtu tun lakkoofsa tokkotti katabaniiti halkan baajaaji isaaniitu biyya san keessa jira makiinaan olii gad deemtee waan kulleen dalagatte kulleen raafuutee taan dirradhaa geessitee taan finfinnee geessitee halkanii guyyaa daleedee yoo gibira mootummaa kanaa kafaltee mootummaan kun gibira hojjettoota isaatiif hin kafalin namni hin jiru biyya san ati biyya kuma qabdu tanaan jennaa bara warri لا يصير فانو فني في أواسط كنيا بوبي كما أبي تقول بتيجوا فانات إذا جيسه أكيد جيكت تيجا أنا لولنجة إفتي إذا جيسه bareedam فانون تونا أشيفا غوداوي أبي يوم متى إساتي تو بيجتنا ركيسه بر نبني إسا جيكن جروبا أبي منو منبني أما تريبو ماي سعودي دا يرو خافتو ها آيه دي ماتا أمنا بود كروتا ديم تكشو Una munira nak, nak munira sih biaya kan kira kira bisi mah, nak isi ulah jiranya badai na isi kira kira, kan ke biaya itu. munira Grazie. Guarda di voi non vedo, dai, non ti sei galati. Jalan kisi jalan. Oh, munira muti rangka mati nanti kulle si suti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Baga ida guddo ida rafat tin rabbi sininge ida phone ola nyatani. amin amin Amin. Mali la welcome dan. Barko yan munira kulle tu as se biyit niyo ija qabdun akkuma biyya biraatti dalagatutti dhugumatti gaggoratee dalagate addunyaa tana gubbaa deemte maalee akka Itoophiyaa jiru bakka biraan jiru akkana Gobas galati wanda ta galati ga bultin na ban na bet. ga biya yo dalaga taraka suma amire yoo dalagatte Namni maallaqa dalagate. akka qasha wali qabdaa nuti suudii keessatti sa'aa 24 fuulaa gubanneeti rakkoo madaamii obsinee bu'aa bayii gaazee ol baafnee bishaan ol baafnee halkan leeyli obgusadii faa hirribaa kaana barii ta'e jennee dalagarraan wariyan jennee itti yaannee dalaganna jechuu barbaadeeti. me Biyya tana keessatti- video banime biyya tana keessatti na caqasi na fuula kiyya na laaluu beektaa nin gurraacha meriisi qilleensa dhageesse
Lakki namni kagaarin talaga tuga kagaarin nyaata mee bane ati maraafu silaalleeti waa'ee biyyaa sumarraa dubbanna. Nin bana. Ay, adu kaisan olafin jemele nin bana wallahi. Fiitara fittin godhin kan wal. Fiitarin jiru kana ma kaisan jira kiyya kaisa male wallahi. Nin ta ego. Kota na kana. Wallahi gurraacha mina laalin gaa gurraacha mini qilleensa haala biyya teenyaati. Muniira duuba jaarsi loon jiru biyya jaarsa qofa jira naan jaa namni tokko dhaqee maallaqa nagarree garuu jaarsa ilmoo jaarsi hedduudha jaan. Dhagaasi. Ayyee muni. Garuu dukkana. Ati amma guutumatti silaa callifte annatti tola. Na dhagaa egaa jabana. Ayyee qois guddisi caaltu muniira yaa. Muniira teenya guddisi yaa. Sertisa. Jikkoon maqaa isaa bakka jiru wallahi jalqu. Hai ifaa galchan jaanii ifaa babbareedaa tokko jira maali dukkattitu? Wallahi billahi Kabari, mami, kabar chapter. Kuno nagar tukar beli ya salam. Dhagaysanii? Naan. Biyya teenya keessatti ana amma silaa guyyaan agartee buskutaan fakkaata buskuta wallahi abwaladiin fakkaata. Na dhageeffadhu. Ifaa kana ibsi beeku takka. Ifaa kana ibsi lufu. Ana laalanii. Lakki akkattu sigarree mallaan bar tuutumaa jaan qabuu ni taati bar. Namni raahaan qabne. Allaan si gubbaa baatee bar dhuguma rabbitti akkattu sigarree. Mallee ifaa abdaalee shi. Dhageessee ma? Hunnoonaa. Sirri dhalaan. Mee Muniira tiyyees mee meenaa sila daa'imman Dhalaan lubbuu. Dhageessee ma? Walaa Muniira tiyyees baay'ee hunda sarara dibatu ni kakala furra kan kachala kufa filteeran qabne kakala Kanii maakiyyaasha fuulaan qabne kanii fiiftaran qabne aslaan. Eessi jedhama. Isa jirta. Oromiyaadha jirta moo dirredhaa? Dirree waan jira. Oo dirredhaa taanaan haayee dirredhaa wayyaadha dikkash. Dirredhaan diisigaa Itoophiyaa miti dirredhaan amman tana bakkummaan silaa nagaa qabduu dirredhaadha jirtiimi. Amma kana dalagaa ayyaana dhaggeeffadha anaa isinii hima. Dhaggeeffadha dubbii dhugaatiin isinitti hima wallahi dubbii dhugaa kanneen itti soomne. Itoophiyaan biyya bareedduu biyya badhaatu biyya maallaqni jiru biyya jirtu biyya ganaan nyaadamin biyya dalagu biraati dhaggeeffadhu sittiin hima. Garuu namni Itoophiyaa keessa jiru hin dalagatu guutumatti hin dalagatu maaliif yoo jette sa'a takkani mirqaanaa sa'a takkani haraara na caqasi. Arra kuulii yoo yaammatte kiyyee arra kuulii takka mana naa jaareettee yoo yaammatte sa'a afuritti hirribaa keessii dhufaa jimaa fida sa'a gaddeebee sa'a shanitti jimaa fidatee dhufaa afaan kakkaayatee innuma kana ji'a guuta kakkara siidan laaqutti sa'aan jaageessi laaqanaaf ba'a. Sa'a Kuulii san meeqa kabaltaa fi Muniiraa teenya? guyyatti qarshii 500 qabalaaf. Nam tokko. Deeggadda maal jette deeggadda? Qarshii dhibba lamarra wal fitan maali? Amma waan keessaa sana aanaa sun waadii. Na dhageeffadhu dhugaadha jaban haadhi si gatu kana wallahi billahi. Wallahi qarshii 500 fudhatti gimbeenyaa mana jaartu. Hajala jala guddi basa 800 fudhata. Na dhageeffadhu. Hagalgala eegu. Hagalgala eegu. Sana halkan guyyaa dalagatee jira bakka bulu qabne mana keessa si bulee bootaa si bulee qarshii 300 kan ta'a. Rakkoon qabu sana. Taa'aa bula siin dalagu sana. Gaardiyaan akkan guyyaa deemee dalagata. Maal rakkoo qabu? Biyya ifii keessa taa'ee. Amma wanni Muniiraan jette Muniiraan dhugaa Itoophiyaan dhugaa biyya nyaadhame biyya bareedduudha dhugaa akka ajaa'ibatti gana nyaadhamne siistamni isiituu lafa hin qabanne kana akka gaarii walii gallaa. Mee Muniira tiyyees akkasii. Haraaraadha jette san garuu Itoophiyaa fi Harargee adda baasi yoo waa'ee haraaraa haasofte. Warta dhaggeeffatu maame jedhama. Mee akka Ameerikaa dareedutti Itoophiyaatti nam dalagu jira. Akka Suudiitti dareedutti Itoophiyaa nam dalagu jira. Shari'aa maama shari'aan sun. Osoo akka ilmoo namaa kudha ja'a Suudiitti dareedutti Itoophiyaatti dareede. Ban namni amma 25 haadha mataa maraa waa gaafata. Biqiltoota ilmoo namaa kudha ja'a. Itoophiyaa keessa warri Itoophiyaa hin dalagatanii
kun ola garaba ama garaba tarada tar halkani bi guyya garaba tar alam patara kare et intelagatan ha dalaga da teri to pe jirabar sinjan ni yerti ni biya Amerika kaisna mi taye jima jaba ko jira tor baye guyya to guyya la masab ti biala da guyya to ko shopi goratan ka shopi mo ko shopi goratan ira bela wal bela oriani ka sa yarti khara wal tabaran Bari waan sirrii taasa'u jirtan ilaala. Ammaan tana isini waan sirriiti. Ameerikaa tana keessatti namni sa'a 8 qofa osoo hin taane sa'a 12 itti dabalatee dalagata. akana Wanni ammaan tana isin haasa'utan dalagaa miti. Dalagaa tana biyyattiitu siistama kana hawaasaa tolcha. Namaa miti. Laala amma muniiraa teenya dhuga ati dirradhaa jirta. Dirradhaan tun bareedduudha. baadiyyaa keessatti amma istil Adaamaa halkan suuqii yeroodhaan cuftaa hin jiru. Laal taakkanuma jee dalagaan namni kuni warruma silaa dalagachuu fedhuufu muniiraantu yoo akka gaariitti dalagata feete nageenya isii akka gaariitti eeggamuufii qaba. Qabeenya isii saamamuu qaba. Waan mootummaan godhuu beeke kun yoo inni dhaloonni tokko dalagaa jibbee mootummaan dhaloota kana walitti qabee yuunivarsiitii keessaa namatti godhee akka namni kun dalagatee if gargaaru gorsa. Waan kana biyyoonni addunyaa kun akkasi guddatte amma wanni isin jettan 100% dalagaan silaa akkaan asitti dalagutti Itoophiyaan dalagee miliyeenara. Taaskii namarraa murtu Itoophiyaan haala. Ameerikaa keessatti torbaanitti dhaggeeffadhu jabana na dhaggeeffadhu ifa malee na godhisa afaan dubbachuu qiyyaa yaada sirriiti wanni yaada moo isin keessan kabaru qabu. Naafeeti gaafa duraa kaayoo takka ta'e garuu turre naaf gala niin beekaan dhaggeeffadhu. Oromoon akka jette gonni abbaa keessa jiruuf ifaa jaan bakka takka osoo dhuftee haala dur tiriistee deemtee fi haalli ammaa wal garaagara. Dhageesse amma ani amma mootummaa hin sodaadhu wahuma takka sodaadhu ammoo dubbii haqaa ka jirtu wallahi wabillahi watallahi asimi asinna doyta malee ani biltiginnaa ta'e mootummaa faarsuufi miti. Tokko ol darbanii muleerii wayin balle haganuma jijjiiramte dhaggeeffadhu na hidhuun haana hidhe nama waa balleessini dhani ni uni qalanii biyya namaatti maal wayin balleessee na hidhan akkas maal seeraa oli an seeraa oli ay irrisitti murreesi mana keessa jirtan fakkaatti mana hidhaa jirti. Gubbaan baadheetu.